Oduu ammee namni Kaarliin Kiriikuu kan immoo michuu Doonaald Tiraamp ajjeese FBI footoo yookaan immoo piikchara isaa argadhee jira jedhe. Piikchara isaa kanallee sooshaal miidiyaa irratti kan poost yookaan immoo baasan yoo ta'u, namni nama kana eeruu kennu yookaan immoo nama kana arge FBI irraa $100,000 akka badhaafamu FBI ibsee jira jechuudha. Ammas ajjechaa Kaarliin Kiriikan kan raawwate dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad akka ta'e keessa beektonni hayyoonni Ameerikaa dubbachaa jiru. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyaanna, hanga dhumaatti nu wajjin turuu hin dagatina. FBI nama achi buutee shakkamaa himeef badhaasa $100,000 dhiyeesse. Poolisiin qorannoo yakka Ameerikaa FBI nama bakka shakkamaan jiru dubbateef $100,000 dhiyeesse. Badhaasni kun odeeffannoo ajjechaa Kaarliin Kiriik itti gaafatamaa ta'anitti nama geessuuf kan kennamu akka ta'e ibse. Namoonni odeeffannoo qaban eeruu akka kennan gaafatamaniiru. Akka qondaalonni jedhanitti hanga yoonaa eeruu 130 isaan bira gahuu himanii jiru. Poolisiin suuraa nama ajjechaa Kaarliin Kiriikin wal qabatu gadhiiseera. Namni kun umrii isaa barataa kolleejjii baratuun wal fakkaata jedhaniiru qorattoonni yakka. Namni kun ajjechaa michuu Tiraampiin shakkame. Namni ajjechaan shakkame kun erga haleellaa raawwatee booda baaxii kaampaasirra utaaluun ollatti baqate jedhame. Viidiyoon gamoo keessaa waraabames kanuma mul'isa. Shakkamaan kun ammallee bakki inni jiru hin beekamu, barbaadamutti jira. Poolisiin qorannoo federaala US FBI nama ajjechaa michuu Tiraampiin wal qabate barbaadamu gadhiise. Namni kana bakka jiru akka eeruu kennu poolisiin hawaasaa gargaarsa gaafateera. Kun suuraa jalqaba ajjechaa Kaarliin Kiriikin wal qabate poolisiin ifa godheedha. Namni kun ajjechaa isaa keessatti qooda qabaachuu mala jechuun qaamoleen nageenyaa amanan gadhiisanii jiru jechuudha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee du'a Kaarliin Kiriik akkas jedhan. Tiraamp sirna yaadannoo haleellaa 9/11 irratti waa'ee du'a Kaarliin Kiriik loltootaa fi maatii namoota haleellaa 9/11 irratti du'anitti dubbachuun eegalan. Kaarliin Kiriik dhabuun keenya jedhan namoota walitti qabaman duratti. Sagalee Kaarliin fi jajjabinna isaa laphee namoota danuu keessa jiru. Keessattuu laphee dargaggootaa keessa bara baraan akka jiraatu shakkii hin qabnu jedhan Doonaald Tiraamp. Tiraamp erga Kaarliin Kiriik du'ee booda meedaaliyaa bilisummaa akka badhaasan himan. Meedaaliyaan bilisummaa Ameerikaatti badhaasa kabajaa guddoo namoota siviiliif kennamu. Dhumarratti Doonaald Tiraamp akkas jechuun dhaamatan, waan tokko qofaan waadaa isiniif seena, namoota danuutu sirna badhaasa sanarratti walitti qabamuuf jira jedhan. Ajjechaa Kiriik hordofuun warri paartii Dimookiraatotaa tokkummaa akka jabaatu waamicha dhiyeessan. Qondaalonni olaanoo paartii Dimookiraatawaa kaayyoo siyaasaa galmaan gahachuuf tarkaanfii humnaan fudhatamu balaaleffachuun lammiileen Ameerikaa tokkummaa isaanii akka cimsan waamicha dhiyeessan. Namni Kaarliin Kiriik ajjeese garuu amma yoonaatti hin to'atamne. Kaayyoon Kiriik ajjeefameef ammatti hin beekamu. Seeneetar Chuck Schumer akkas jechuun dhaabbata miidiyaa BBC waliin hojjetu CBC itti himan. Yeroo kanatti lammiileen Ameerikaa tokkummaan wanta ta'e yookaan ajjechaa raawwatameef gadda isaanii yoo itti ibsan jedhan. Chuck Schumer quba walitti qaburra walitti dhufuu qabna jedhan. Mana marii Ameerikaatti hoogganaan waareen muraasa Hakiim Jeffries yaaduma Chuck Schumer dhiyeessan wal fakkaatu dubbatan. Yeroo kanatti hooggansa lammiilee Ameerikaa walitti fiduun barbaachisaadha jedhan. Kaarliin Kiriik dargaggeessa sirna ganamaa leellisuun Ameerikaa guutuutti beekamuu fi michoo dhiyoo Doonaald Tiraamp turan. Miidiyaa irrattis nama dhiibbaa uumuun beekamuu fi Tiraamp akka filannoo mo'atuuf shoora olaanaa bahateedha. Roobii kaleessaa kolleejjii Utaa keessatti sagantaa karaa dhaabbata isaa Turning Point US jedhamu osoo qopheessu umrii isaa waggaa 31 ajjeefame. Dhaabbata Turning Point jedhamu isumatu umrii isaa waggaa 18tti hundeesse. Poolisiin rasaasaa itti dhukaafameen ajjeefamuun himame.
akkamitti akka ajjeefamee fi eenyurraa itti dhukaafamee akka ajjeefame FBI qorachaa jiraatus amma fotoo nama Karliin Kirikitti dhukaasee ajjeese argadheechuun fotoo nama uffata gurraacha godhatee koffiyyaa gurraacha godhatee tokko baasee jira jechuudha. Akka odeeffannoon garaagaraa bahaa jirutti dhukaasni kun kan godhame gamoo Karliin Kirik fuuldura taa'aa jiru tokkorra dhaabbatee namni uffata gurraacha godhatee wayii fageenyarraa itti dhukaasee akka ajjeesedha jechuudha kan himamaa jiru.